dhugaa karaa keessa seenan immoo baay'eetu na gaafate. Gaafii keessaa maana gaafattanii otoo hin taane dhugaa galatooma garuu waan tokko isinitti himuun barbaada. Isa guddaa hojjechuu hin danda'u sobu yoo danda'e garuu deebisee isin gaafadhe siifan hojjedha siin jira. Garuu warreen xixiqqaa kan masoobii xinnaa kan maal kan shini kan waan feetanii isin hojjechuu hin danda'asumaani warreen isin hin jenne garuu natti hin tolu isin hin jedhee dhiifama. Nama tokko miti nama shanii miti nama baay'eedha ijoolleen na gaafatan dhugaa waaqayyo yeroon akkan jedhu warra na gaafate anaana jechuu dandeessu akkasii otoo hin taane baay'eedha dhugaa waaqayyo. Ata warra waan biraas isinitti agarsiisuu dhufe ani garuu asumaan garuu yaada kana isinitti himuu barbaade malee har'ammoo kabiraa qabadhee isiniif dhufe kana xiqqoo ture kan inni hojjedhe ol kaa'ee jira ture maleedha xiqqoo ture hin jira kan soofati baay'ee xilaalaa jirtu isinitti mul'ata. Isinitti mul'ata yaada. Anna isa hojjedhee nan qaba kanasi jechuu barbaadan asumaanii isa kana dhugaa waaqayyo na hojjedhu nama jedhee akka bolmaatti akka nama dhugaa tokko eriyaa dhugaa tokkotti isiniif nan hojjedha salphaadha simpliidha maaliif kan hojjedhee torbe tokko boqochuu nan danda'a waan ta'e tokkoon hojjedhee jechuudha. Inni sun garuu baay'ee ulfaata lafa jala siqixu yeroo guddachuu dhaqee baay'ee sin dadhabsiisa waan ta'eef tole jedheetti galuurra immoo yoo danda'e booddee dubbisee isiniif nan hojjedha. Sanaan alatti amma garuu normaali isa guddaa hin barbaadu isiniin jedheera dhiifama garuu akkas jechuu kootiin afaan guuteeti. Kanaaf har'ammoo kiishii kana isinitti agarsiisuu barbaade baay'ee natti tolti garuu ana kuni kana garaajilla har'a gabaasoo deemtanii bittan wanta bareedduu diizaayinii bareedduu soofatirra buuftan hin dhabdanii garuu manatti hojjettanii waan akka keessan hojjettanii yeroo laata. Ay baay'eetti gammada dhugaa jechuun waan harka koon hojjedhe. Gabaadhaa wanti bittan immoo waggaa 5 waggaa 2 3 asana booda hangattu. Kan amma fakkeenya hundi waan biraa hojjedhee jijjiireen ala hin citu hin dhumu. So kanan isin jira achi waan biraarra kaa'ee jira malee 8 yookiin 9 hojjedhe laasillee jira. As jala sin jira. So akkas kuni kana fakkaata. Kanaadha. Akkuma isiniin jedhee ani isin mufachiisu yookiin walitti mufachuun barbaannu warri jettan afaanii baastanii na hojjedhu warri jettan garuu ani immoo xiqqoo natti ulfaata jedhee warri isinii deebis normaali hojjechuu fedhee ijoolleen baay'een immoo yaada kennitanii jirtu. Erga kana hunda beektee maaliif nama akkasii tokko ofitti dabalte hojiin jalqabne warri naan jettan illee jirtu hojii akkana dhugaadhaan danda'ama garuu yaw keessuma koo xiqqoo hin yaadne keessa koo hin jiru malee namni nan hin hojjenneef hin jiru bana garaachilla yeroon bara dhufaa namni nan hin hojjenneef hin jiru biyya alaattis waan baay'een hojjedhe jiraasin hin jedhe yaw dhaqee gaasitti agarsiisuu hin danda'u tarii soballee jechuu dandeessu garuu baay'een hojjedhe kan kana fakkaatu fa'i bifa kanaanuu ta'uu baate dhugaan isiniin jedha baay'een hojjedhe ammana kan hin jedhamne jechuudha. Asumaanis waan sitti agarsiisu jira wanti achitti hojjedhee nama baay'ee kan kennes ammoo sooma warracheetii jechuudha. Arabaa jechuudha nama keenyaaf miti dhugaa waaqa. Nama keenyaafis illee namni kenne baay'eedha. Asitti hojjedheen malee achi taa'ee hojjedhee miti. Kanaaf ijoolleen xiqqoo natti hin tolu isiniin jedhee sitti deddeebisee dhiifama garuu hojjedhe taanaan ilaalee hojiin hojjechuu jalqabu barbaade irratti hundaa'e waan hojjechiisu yoo ta'e turullee jechuudha. Turullee isiniif nan hojjedha. Garuu hojiin immoo san hojjechuu naaf hin mijanne yoo jalqabe waan gochuu hin danda'u. Isaan xixinnaa kana rakkoo hin qabu nan hojjedha. Isiniifan hojjedha. Dhugaan isiniin jedha abbaan hojjedhetta akka kennaatti isiniif nan hojjedha rakkoo tokko illee hin qabu. Kun jecha kootidha. Keessaa hin bahu. Kuni kana fakkaata isiniin jechuun barbaade asumaani. Waan biraa
baay'een keessan shurraabii baranaa san uffadhu nutti agarsiisi kan jettan jiru. Kan inni isiniin jedhe kanaadha. Biyya alaatti hojjedhe kan isiniin jedhe. Mana keessaa silippari minaan isiniin barbaachisu. Kana qaama kee sitti agarsiisa. Kee sitti agarsiisa akkamitti sitti agarsiisa hin beeku garuu akkamitti akkasitti agarsiisu ni ulfaata. Mana keessa silippara minaan waan isin barbaachisu hin qabu. Kana namni kennineef lakkoofsa hin qaba jedhellee yaadu jechuun lakkoofsa hin qabu dhugaan isiniin jedha. Ifama asirratti nuti bahee sitti agarsiisa. Kana mana keessa normaalii waan biraa isin barbaachisu jechuudha. Kana namni hin hojjenneef achitti dhugaa waaqa birrii aqallaan warra garaa jila birrii ni miti kan hin dhaheef gin fudhatanii birrii qallaan hin argannan ture jechuun ani normaaliin dhaaban normaalii waan hin dhahuuf narkatti argu narkatti hin argan biyya arabaan beektuun dhufu walga waan ta'eef tokkichumti arge sashiin of argitee hin dhabu anaafis waan jedhe surma lama sadii afur jedhu ay tokko malee jaani tokkuma sana fudhatanii jechuudha. Birrii baay'ee dhaqee yaadee miten dhugaa waaqa. Innaa ani immoo kana shurraabii fanan wal fakkeessee dhahe. Bifa kanaani shurraabicha immoo keewwadhu nutti agarsiisettanii jirtan ijoolleen baay'een okay rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Taa'een dura isinitti agarsiisa. Eenyuusaa? Kanas hin danda'ama. Seenaan. Isuma immoo isus hin dandeessu. Asiin isitti agarsiisa. Erga keewwadhu jettan na dirqamsiifta waan ta'e nan keewwadha. Taa'ee kana fakkaata. Dhaabadhee isitti agarsiisa. Ilaaluu dandeessu. Dhiifama gargar na laacite inni fuulduraan akkasii. Kanala harkasaas akka kanaa gochuu nan danda'a. Ammallee itti hojjechuu nan danda'a. Kana jechuudha. Akka kana deebi'u garuu ana akkanumaan barbaade. Ammanumaan barbaade dheerina isaati. Kana. Okay, fuuldura isaa kanaadha. Muluu isaa immoo dhaabadhee sin agarsiisa xiqqoo ishee. Mulusaa qollofachuu dandeessu, dhiisuus dandeessu. Yoo muluu qollofes kana hunda kanaadha. Amma fe'ee wal keessa deema. Akka fe'etti jechuudha.
deebi'aa laxxaxxayyadha. Kana fakkaata gaa wadhuu nutti agarsiisii kan jettan kana fakkaata. Inoo usa wayi garuu waaqanoodha. Innaa ho'atee wai hinduutu baay'ee dho'a. Waaqa isa wayii to'a. Akkasii kanas gaa isinitti agarsiisee jira. Kana fakkaata uffadhutii nutti agarsiisii jettanii jirtanii. Kanaafan uffadhee akkuma isinitti agarsiise kana